Jirtuu hordoftootaa fi maatii Oromiyaa Akademii kan taatan hundumti keessan kun barnoota herreegaa 18ffaa bifa qabxii ijootiin kan isiniif dhiyaate boqonnaa arfaffaa hanga boqonnaa torbaatti wal duraa duubaan kan isiniif dhiyaatudha. Hordofaa, share, like, subscribe gochuun irraanfatiin jenna. Boqonnaan arfaffaa kan inni jedhu danaalee wal fakkaatoo kan jedhu irratti eegala. Danaa wal fakkaatoo jechuun yookiin immoo danaalee diriiroo wal fakkaatoo jechuun maal jechuudha? Hiikoo danaalee wal fakkaatoo argachuuf maal jedhaa? Rog-baay'ee lama kan wal fakkaatan jechuudha. Rog-baay'ee lama kan wal fakkaatan jechuun immoo yoo maal ta'edha? Inni tokkoffaan rogootni walitti dhufuun proportionaalii ta'anii dabalataan immoo kofootni walitti dhiyoo ta'an walitti galoo yoo ta'anidha. Rogootni walitti dhufuun proportionaalii yoo ta'an rog-baay'ee yookiin immoo rog-baay'ee lama fudhannee wal fakkaatoodha jennee jechuuf yoo maal ta'anidha? Jalqabaa seera isaan guutuu qaban rogoota walitti dhufoo kan ta'an proportionaalii ta'uu qabu. Inni lammaffaa seera isaan guutuu qaban kofootni walitti dhufoo ta'an walitti galoo ta'uu qabu jechuudha. Maal jedhaa? Rog-baay'ee A fi A kompilimentiin wal fakkaatoodha yeroo jennu bifa kanaatiin barreeffama jechuudha. Aan wal fakkaataa A komplimentiiti jedhama. Bifa kanaatiin barreeffama jechuudha. Jennee bifa kanaatiin barreessina. Yoo dubbisnus aan fakkaataa A komplimentiiti jenneeti jechuudha. Yookaan A fi A kompilimentiin wal fakkaatoodha jechuu dandeenya gabaabumatti. Rog-baay'ee arfeen A, B, C fi A kompilimentii, B kompilimentii, C kompilimentii akka fakkeenyaatti nuuf kenname kana ilaalla. Wal fakkaatoo ta'anii jedhamee akka fakkeenyaatti kan nuuf kenname jechuudha. Inni jalqabaa seera nuti ilaaluu qabnu rogootni walitti dhufoo ta'an proportionaalii ta'uu isaanii cheegoona. Inni lammaffaan immoo kofoonni walitti dhufoon walitti galoo ta'uu isaanii cheegoona jechuudha. Tokkoffaan maal jedhaa? Kofa A fi kofa A kompilimentii gaafa ilaallu walitti galoodha. Kofa B fi B kompilimentii gaafa ilaallu akkuma kana walitti galoodha. Hundumti isaanii meeqadha? Digirii 90 jechuudha. Hundumti isaanii digirii 90 waan ta'eef kofoonni kun walitti galoo jedhamu jechuudha. Kofoonni hundumtinuu as keessa jiran rog arfeen kun A kompilimentii waliin, B kompilimentii waliin, D kompilimentii waliin, C kompilimentii waliin isaaniiyyuu digirii 90 ta'uutiin walitti galoo ta'aniiru. Bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Yeroo barreessinu bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Akkuma asirratti iskiriinii kanarratti argaa jirtanitti kanaatiin kofti A walitti galoo mallattoon kun walitti galoo jennee dubbisna. Kofti A walitti galoo kofa A komplimentiiti. Kofti B walitti galoo kofa B komplimentiiti. Kofti C akkuma kanaa kofa C komplimentii wajjin walitti galoodha. Daanillee akkuma kanaati jechuudha. Seerri lammaffaa ilaallu rogoota. Rogoonni walitti dhufoo ta'an maal ta'uu qabu jenneerra? Proportionaalii ta'uu qabu. Kana gaafa jennu rogni kun yookiin rogni A fi B gidduu jiru kun jechuudha. A fi B gidduu jiru kun maalidha? A barreessinu A B kan jennu isa kana jecha asii kaasee gasitti kan jiru asii kaasee asii hangasitti kan jiru kun immoo A kompilimentii B kompilimentii jenna jechuudha. Kan proportion isaa gaafa baasnu A B
kun maalidha? Roga firee isa jalqabaa kanaati jechuudha. Yookiin roga firee isa tokkoffaa kanaati. 2 jennee yoo moggaasne roga firee isa tokkoffaa proportionii isaa baasna yookiin reeshoo isaa baasna jechuudha. Irraan A kompilimentii B kompilimentii. Kun wal qixa ta'a. Maal faana irra wal qixa ta'uu qaba? Rogoota hundumaa baasna jechaadha. Rogni itti aanu immoo yoo isa kana baasne B D irraan B kompilimentii D kompilimentii jechaadha. Kun wal qixa ta'a jechaadha. Hundumti isaanii akkuma kanaatti naanna'anii bifa kanaatiin iskiriin gubbaatti argitan kan wal ta'a. Wal qixa yoo ta'an kun seeronni kun lamaan yoo guutame maal jenna jechaadha? Daanaan kun yookaan roga firee isaa ta'u, rog sadees haa ta'u, rog baay'oonni nuuf kennaman sun maal jedhamu jechuudha? Wal fakkaataa yookaan diriiroo wal fakkaatoo yookiin danaalee diriiroo wal fakkaatoo qabanii jennee jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya ilaalla kana. Fakkeenya kitaaba keessan irra jiru ilaalla. Maal jedha? Rog sadee kofa sirriiwwan lamaan armaan gadii walitti gadi argitan kun wal fakkaatoo ta'uu isaa agarsiisaa jedha. Wal fakkaatoo ta'uu isaa agarsiisaa. Wal fakkaatoodha jechuudha. Yookiin wal fakkaatoo ta'uuti. Wal fakkaatoo ta'uu isaa immoo agarsiisaa jechuu barbaadeetudha. Rog sadeen ni jalqabaa nuuf kennamee jira. Rog sadeen lammaffaa nuuf kennamee jira. Seera ni jalqabaa nuti ilaallu seera kamidha? Kofoonni walitti dhufoo ta'an kofoota keessaa kana jechuudha. Walitti dhufoo ta'an maal ta'uu qabu? Walitti galoo ta'uu qabu. Walitti galoo ta'uu qabu. Isaan jechuun kun digirii 90, kun digirii 90, kunii fi kunillee koftii A fi koftii D kunillee koftii C fi koftii D kunillee maal ta'uu qabu? Walitti galoo ta'uu qabu yookiin wal qixa ta'uu qabu jechuudha. Lammaffaa seera nuti ilaallu kan biraan maalidha? Seerni lammaffaa rogoota isaan ilaalla jechuudha. Rogoota jiran hundumaa walitti dhufoo kan ta'an jechuudha. Proportionaalii walii ta'uu qabu. Kanaaf Aan kofa isaanii gaafa baasnu kofti A walitti galoo kofa maaliif jechuudha? Daati jechuudha. Kofti Baan walitti galoo kofa maaliif? Kofa Eeti. Bifa kanaatiin hojjenna kofoota jiran hundumaa. Inni lammaffaan seera nuti hojjennu rogoota isaanii hojjenna. Roga A B irra roga D E. Gaafa jennu A E irraan D E wal qixanii ta'a. Akka afaan irraa wal qixa ta'a jechuudha. Kan biraan A C irraan kan wajjin walitti dhufoota isa kamidha? D F. Kunillee wal qixanii ta'an sasalaffaa E C irraan lammaffaa isa kamidha? Ifama isinitti agarsiisuuf nan balleessa. Kun inni sadaffaan warra kana dachaan B C irraan E F. Warri kun maal ta'aniiru? Walitti dhufoo kan ta'an proportionaalii wal fakkaataa qabu jechuudha. Proportionaalii waliiti jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun bifa kanaatiin hojjetamee jira. Dandeessu bifa kanaatiin hojjetameera. Lakkoofsa nullaatamiitiin gaafa hojjennu immoo lakkoofsa nullaatamiitii yeroo hojjennu yookiin fakkeenya lammaffaa isiniin hojjedha. Fakkeenya lammaffaa maalidha? Reektaangiloota cimdii armaan gadii kennaman wal fakkaatoo ta'uu agarsiisedha. Lakkoofsaan kennameera waan ta'eef lakkoofsaatiin hojjenna jechuudha. Inni jalqabaa nuti cheeggoon maalidha? Kofoota isaaniiti. Kofoonni jiran hundumtiinuu maalidha? Kofa sirrii yookaan immoo parsantii digirii 90 waan ta'aniif martinuu kofoonni jiran hundumtiinuu seera sana guuteera jechuudha. Seera isa lammaffaa gaafa fudhannu immoo
maalinni rogoota isaanii ilaalla jechuudha. Rogoota kennaman hundumaa safarree ilaalla jechuudha. Jalqaba A fi B gidduu jiru rogti 12dha. Irraan isa lammaffaa gidduu jiru A fi F jechuudha 4dha. Kun meeqa ta'a? 3 ta'a. Kun meeqa ta'e? 3 ta'e jechuudha. Isa lammaffaa ilaalla. A fi D, A fi H gidduu kan jiru roga ilaalla jechuudha. Proportion isaa baasna jechuudha. 6 irraan 2 kunillee meeqa ta'e? 3 ta'e. Isa duraa waliin qixa jechuudha yookiin proportionally walii jechuudha. Inni lammaffaa 12dha. D fi C gidduu kan jiru H fi G gidduu kan jiru 14dha. Meeqa ta'e kunillee 3 ta'e jechuudha. Inni dhumaa yookaan immoo rogni inni dhumaa B fi C gidduu kan jiru 6dha. Irraan A fi G gidduu kan jiru meeqadha? 2dha. Kunillee meeqa ta'e jechuudha? 3 ta'e jechuudha. Kanaaf rogootni jiran hundumtinuu proportionii walii waan ta'aniif cimdooliin reektaangilii armaan gaditti nuuf kenname kuni maal jechuudha? Wal fakkaataadha yookiin wal fakkaatoo dha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaatiin isiniif hojjetamee jira. Inni kan biroon akka examplii sadaffaatti yookiin fakkeenya sadaffaatti hojjetamee jiru maal jedha? Rog baay'ee armaan gaditti kenname sarmaan oliin kana ilaalaa jirru jechuudha. Inni hojjechuu barbaadeeru. Armaan gaditti kennaman lamaan wal fakkaatoo ta'uu agarsiisedha. Bifuma armaan oliin fakkeenyota lama ilaalle sanaatiin kanallee hojjechuu ni dandeessu jechaadha. Kan adda isa godhu daanaa kana yookaan reektaangilii kenname kana kan adda isa godhu kofni D fi kofni H kun walitti galoo ta'uu isaanii bifa kennamaatiin kennamee jira. Kan adda isa godhu isuma kana qofaadha. Yookiin digirii 90 ta'uu isuu isaatiin kan armaan olitti hojjenne irraati adda kan isa taasisu jechuudha. Bifuma wal fakkaataatiin akka fakkeenyaatti akka hojjettaniin barbaada. Isa gara isa aanutti darbeen fakkeenya jiru isiniif hojjedha. Maal jedhaa? Rog-sadee armaan gadii bifa rog-sadeetiinidha kan kennameeru. Kanaaf fakkeenya inni itti aanu rog-sadee lama armaan gaditti kennamu wal fakkaatoo ta'uu isaanii mirkaneessina jechuudha. Roga A fi B'n meeqa? 6dha. Irraan kan biraan kan nuti fayyadamuu dandeenyu maalidha? Digirii 90 kan ta'e barbaanna. Digirii 90 kan ta'e. Fakkeenya itti aanu fakkeenya kanadha. Arfaffaan rog-sadee lamaan armaan gaditti argitan wal fakkaatoo ta'uu isaanii mirkaneesseedha. Jalqabaa maalidha? A fi B fudhannaa. A fi B meeqa? 6dha. Irraan asiitii kan nuti kana fudhannaa A fi D fudhanna. A fi D A fi B fudhanna. A fi B'n 6 A fi D'n 3 wal qixanii ta'a. A fi C'aan meeqa? 10. Irraan D fi F'n 5 kunni wal qixanii ta'a 2 ta'a jechuudha. Isa sadaffaa chee gaafa goonu immoo B fi C A fi F 8 irraan 4 kunillee 2dha. Kanaaf maalidha? Rogootni jiran hundumtinuu proportionally waliiti. Gaafa ilaallu rogoonni sadeen armaan olitti kennaman rog-sadee cimdiin armaan olitti nuuf kennaman kun rogootni isaanii proportionally waliiti. Kun seera isa jalqabaati. Seera isa lammaffaa gaafa ilaallu immoo akka baatti kun kitaabni keessan kaa'eera. Kofota isaanii ilaalla. Addana kana kofa sirrii yookaan digirii 90 jira. Addana kanaatii hin qabnu garuu. Kanaafi maal jenna? Kofootni jiran sun walitti galuu miti jechaadha. Baaf walitti galuu kan ta'e hin argannu asiiti. Kanaaf maal jenna? Wal fakkaatoo miti jennee murteessina. Hiikoo armaan olitti raanne irratti hundoofne seera tokko guuteeyyuu seera isa lammaffaa waan hin guunneef maal jenna? Cimdooliin rog-sadee armaan olitti nuuf kennamani kun seera lamaansaa waan guutuu hin dandeenyeef seera proportionally yoo guuteeyyuu seera kofoota walitti galoo ta'uu qabu kan jedhu waan hin guunneef maal jenna jechuudha?
danaaleen armaan olitti kennaman kuni wal fakkaatoo miti jechuudha. Wal fakkaatoo miti jedha. Gaaffiin shanaffaa maal jedha? Akkuma armaan dubbistan waliin dubbisnaa kan armaan gadii keessaa kan yeroo hunda wal fakkaatan isaan kamidha? Yeroo hunda wal fakkaatu kan ta'u isaan kami maal jedha? Aan geengoo lama. Geengoowwan lama. Dhugumadha. Geengoowwan lama yeroo kamiyyuu wal fakkaatoo ta'uu ni danda'u. Akkamitti? Kofoonni keessaa yeroo hundumaa walitti galuudha. Digirii 360 qabu. 360 digirii qabu. Kanaaf walitti galuudha. Rogoota qabanii lamaffaa maal jedha? Rog-sadee. Rog walqixa qabani lama. Rog-sadee rogoonni isaanii walqixa ta'e. Kana jechuun proportional jecha. Rogni kun roga kana waliin, rogni kun roga kana waliin, rogni kun immoo roga isa kana waliin maal ta'a? Proportional ta'e taanaan dirqama maal ta'a? Kofoonni isaanii keessaallee rog-sadeen kun rog-sadee kenname kana waliitiin kunii fi rogni kunii fi rogni kun, rogni kunii fi rogni kun, rogni inni kunii fi rogni inni kun yoo wal qixa ta'an kofoonni keessaa isaan qabanillee maal ta'a? Wal qixa ta'a jecha. Kofni kuniif kofni kun, kofni kunii fi kofni kun maal ta'a jechuudha? Kofoota walitti galoo ta'uu jechuudha. Kanaafi baanillee maal ta'a jechaadha? Yeroo hundumaa wal fakkaatoo daanaalii wal fakkaatoo ta'u jechuudha. Iskuweeriidha. Iskuweerii jechuunis daanaa iskuweerii ni beektu. Caan akkuma ammoo ilaallee kaane wal fakkaatoo kan ta'an rog-sadoonni wal qixa yoo ta'an kofoonni keessaa isaanii wal qixa akkuma ta'u daanaa kana kaasneerra. Daanaan kun rogni iskuweerii kanaa fi rogni iskuweerii isa lammaffaa kenname, rogni iskuweerii kanaa fi rogni iskuweerii lammaffaa isa kenname, iskuweerii tokkoffaa jenne, iskuweerii lammaffaa jenne wal qixa yoo ta'e kunii fi kun wal qixa taanaan akkumallee rogni iskuweerii kofni iskuweerii keessaa immoo kamtiyyuu digirii 90 waan ta'eef inni kunis caanis maal ta'a jechuudha? Yeroo hunda wal fakkaataa ta'a jechaadha. Daan maal jedha? Reektaangilii lama. Reektaangilii lamni yeroo hundumaa reektaangiloonni lama ta'uu ni danda'u. Garuu immoo maaliif hin ta'anii? Yeroo hundumaa waan jedheef yeroo hundumaa wal fakkaatoo hin ta'ani. Maaliif reektaangiliin inni tokko kofa kan biraatiin nuuf kennamuu danda'a. Bifa roomboosiitiin nuuf kennamuu danda'a. Reektaangiliin inni tokko bifa iskuweeriitiin nuuf kennamuu danda'a. Kanaafi kofa garaagaraa yookiin kofa walitti galoo ta'e qabaachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaafi maal jenna? Daan reektaangilii lama kamiyyuu maalidha? Yeroo hunda wal fakkaataa hin ta'u. Inni dabarra. Een rog-sadee lama. Akkuma kanaa rog-sadee lamallee kofa garaagaraa qabaatee dhufuu danda'a. Tokko bifa kanaatiin ulaatamuu danda'a. Kan kofa sirrii qabu jechuudha. Rog-sadee kofa sirrii qabu. Kaan immoo rog-sadee digiriiwwan yookiin digiriiwwan isaa hundumtuu adda ta'e nuuf kennamuu danda'a. Kanaaf yeroo kamiyyuu yeroo hundaa maal ta'u? Wal fakkaatoo ta'uu dhiisuu danda'a jechaadha. Maaltu? Rog-sadee rog-afreewwan lama nuuf kennamanii rog-sadeewwan lama nuuf kennaman yoo jedhe hin ta'u jechaadha. Reektaangiliin lamas rog-afreen lamas hin ta'u jechuudha. Inni kan biraan iskuweerii fi reektaangiliidha. Iskuweerii fi reektaangiliin qabaachuu danda'u qabaachuu hin danda'an. Iskuweerii fi roomboosii qabaachuu danda'u qabaachuu hin danda'an. Kan akka yaaltan nan barbaada. Nu hordoftaniif galatoomaa. Kutaa itti aanu keessatti waa'ee deebiin gaafota armaan olitti ilaalaa turre hunduma isaaniiyyuu kunoo bifa kanaatiin jira. Paawus gootanii dhaabdanii ilaaluu dandeessu. Furmaanni isaa isiniif taa'ee jira jechuudha. Bifa kanaatiin kan akka hojjettaniif isinii kaa'ellee hundumti isaa jechuudha jira. Viidiyootti aanu irratti rog-sadoota wal fakkaatan kan jedhu keessaatti mata duree xiqqaa seensa rog-sadoota wal fakkaatoo kan jedhu ilaalla. Nu hordoftaniif galatoomaa. Sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Ulfaadhaa. Horaa